Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo jajjabduu biyyarraa dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya kan barbaachistu waan taateef hamma xumura dhageeffadhaa akkasuma laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa ta'a isiniin jenna gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Odeeffannoon keenya jalqaba irratti qabannee isiniif dhiyaannee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaatti haleellaan humnoota finxalayii jabaatee itti fufuu jiraattonni dubbatanii jiru. Haleellaa kanaan namni baay'een akka dhumaa jiru akkasuma immoo namni baay'een akka miidhamaa jiru qonnaan bultoonni hedduun qeebii qabeenya isaanii gadhiisanii akka deemaa jirudha kan jiraattonni dubbatanii. Haleellaa kana duuba eenyutu jira? Haleellaa kana maaliif mootummaan dhaabsisuu dadhabe kan jedhu waan odeeffannoo qabna. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaatti haleellaan humnoota finxalayii faannoo jabaatee itti fufuun ibsame. Finxaalessaa akkuma kaleessaa aanaa Beedooraa ganda dubbisaa jedhamutti haleellaa raawwatee lubbuun qonnaan bulaa Wadaajoo Mokonnin jedhamu dabru jiraattonni himanii jiru. Qonnaan bulaan kun bakka loon tiksittu haleellaa humnoota kanaan lubbuun darbee jedhan jiraattonni. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee Kiraamuu Giddaa Ayyaanaa fi kanneen birootti immoo humni finxaalessi faannoo gandoota hedduu to'achuun uummata buqqisaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni kunniin uummata irraa buqqisaa qabeenya uummataa saamaa lafa isaanii irraa namoota biroo fidanii irraa qubsiisaa jiru jechuudhaan jiraattonni komataa jiru. Jiraataan aanaa Kiraamuu tokko akka yaada isaa kennetti wanti aanaa Kiraamuu keessatti ta'aa jiru waan dhaloonni kun seenaa keessatti ittiin gaafatamudha jedhe. Jiraataan biraa yaada kenneen aanaan Kiraamuu ganda 19 qaba. Gandoota aanaan sun qabu keessaa hanga yoonaa kan harka mootummaa jiru ganda 2 qofa. Isaayyuu bulchiinsa magaalaa Kiraamuu duwwaa tokkoo fi magaalaa Qoqqoofee duwwaa tokko qofa. Magaalaan Qoqqoofeeyyuu nageenyi isaa mirkanaa miti. Kanaan boodatti aanaan Kiraamuu guutumaan guututti harka faannootti galtee jirti jedhe. Torban lama osoo hin gootin finxaaleeyyiin kun gandoota 3 of jalatti galchanii alaabaa isaanii dhaabbatanii bulchaa jiru jedhe namni kun. Gandoonni kunis bulchiinsa magaalaa Siree Dooraa, Gadda Baddeessaa fi Aashuu Kusaayee kan jedhaman ta'uu himee jira. Yeroo taateen kun hundi ta'u caasaan aanaa sana bulchuu tarkaanfii fudhatee gandoota kana deebisuu miti. Yaaliin inni gandoota kana deebisuuf godhe tokkollee hin jiru jedhanii jiru. Qaama rakkoo keenya dhaga'uu dhabnee kan jedhan jiraattonni mootummaan birmadummaa daangaa Oromiyaa fi nageenya uummataa eeguu irraa ture nu tiksuyyuu hanqate jechuudhaan komatan. Aanaaleen godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa gara daandii naannoo Amaaraa jiran weerara cimaa jala jiraachuu eeran uummanni bahee galuu dadhabne jechuudhaan dubbataa jiru. Humni finxaalessi faannoo ajajaa Wallaggaa jechuun erga hundeessee booda hidhattoota hedduu garasitti bobbaasuu ibsamee ture. Godinaaleen Wallaggaa kan naannoo Amaaraa akka ta'an humni finxaalessi kun yeroowwan garagaraatti dubbataa ture jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoo ittaanutti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya ittaan waan ajaa'ibaatu waan amanuufuu namatti ulfaatudha. Maali yoo jettanii waggaa waggaanii lammiileen Itoophiyaa 250 ol biyyaa bahuu jechuudhaan The Conversation ibsa baase. Waggaa tokko keessatti Itoophiyaa keessa lammiileen 250 ol biyyaa bahu yoo ta'e waggaa 5 keessatti lammiilee meeqatu biyyaa bahuu danda'a kan jedhu herreeguun namatti hin ulfaatu. Sababni lammiileen haganaa 250 ol waggaa tokko keessatti biyya sanii bahaniif maali kan jedhu gabaasa kana keessatti ibsamee jira. Gabaasa kana bal'ina isaa qabadhee isiniif dhiyaadheera waan ta'eef gara bal'ina gabaasichaatti isin dabarsaa. Isinis laayikii, sheerii akkasuma yoo yaada qabatan koomantii godhuu hin dagatina. Akkasuma immoo namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa ta'a isiniin jenna gara bal'ina ibsichaatti isin dabarsaa. Isinis hamma xumuraan faana tura. Waggaa waggaan lammiileen Itoophiyaa 250 ol biyya ofii dhiisanii godaanu jedhe gabaasni The Conversation. Dura Itoophiyaa keessatti ilmi namaa baratee hojii mootummaa qabachuun hojii gaarii nama jiraachisa. Hawaasa keessattis kabajaa guddaa namatti hora. Waggoota kurnan darban immoo biyyattii keessatti barnoonni babal'atus gatiin barnootaa gadi bu'aa dhufee jira. Hedduun baratanii eebbifamanii carraa hojii hedduu argachuuf qormaata itti ta'ee jedhe barruun The Conversation. Mata Itoophiyaa keessaa parsantaa 70 kan ta'u umriin isaa waggaa 30 gadi. Magaalota keessatti bara 2022 keessa istaaksii akka agarsiisutti parsantaan 22 hojii dhabeeyyiidha. Lammiilee biyyattii godaansa kan saaxile tokko hojii dhabdummaadha. Ji'oota 6 jalqabaa bara faranjoota bara 2025 keessa lammiilee 250 ta'an ulaa galoo galaana Edanii fi galaana Diimaarra godaansa seeraan alaatiif mana bahanii galaana irratti dhumanii jiru. Balaa sukkaneessaa gaafa hagayya 3 bara 2025 mudate qofa godaantota 102 lubbuu dhabe.
hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaati. Itoophiyaan godaantotaaf iddoo ka'umsaa, ulaa ce'umsaa fi iddoo qubsuma biyya taatee jedhe barruun kun waggaatti lammiileen Itoophiyaa 250 biyyarraa bahu jechuudhaan ibse. Sababni ijoon inni kaa'e ibsi kun jalqabaa fi walakkeessa bara faranjoota 2000 keessa dargaggoonni Itoophiyaa karuma seeraatiin hojii barbaacha gara biyyoota galoo galaanaa imalu ture. Keessattuu Saudi Arabiyaan iddoo filatan turte. Dhuma bara 2013 hanga jalqaba bara 2018tti Itoophiyaan deemsa gara baha giddu galeessaa hojiif godhamu ni uggurte. Lammiileen kana irratti sarbamni waan raawwatamaa tureef yeroo kana keessa godaansi seeraan alaa tooftaa jijjiirate. Godaansa karaa seeraan alaatiin eegalame. Keessumaa godaansi dubartootaa ni dabale. Tokko sadaffaan godaantota seeraan alaa dubartoota ta'ee argame. Hojii dhabuun diinagdee fooyya'aa barbaaduun walitti bu'iinsi dhiibbaan maatii fi hiriyaa abdii dhabuuniifaa sababoota godaansa hammeessan. Godaansi karaa seeraan alaa ulaagaawwan hedduu kan gaafatu ta'uu fi leenjiiwwan sanadoota barbaachisoo baafachuuf bu'aa bayii fi baasii heddummachuun immoo sababa godaantonni godaansa karaa seeraan alaa akka godhaa jirudha. Galii fi carraawwan hojii godaansa seeraan alaatiin argamanis murtaa'oo fi hawwatoo kan ta'an akka ta'e gabaasni kun ni mul'isa. Waliigalteen hojii Itoophiyaa fi biyyoota galoo galaana edan kanneen hojiiwwan galii fooyya'aa hin argamsiifnee fi hojii mana keessaa dabalatee hojiiwwan murtaa'oo ilaallata. Kutaalee tokko keessatti godaansi seeraan alaa aadaa baramaa ta'aa dhufee jira. Kanneen miseensonni maatii isaanii godaansa seeraan alaatiin milkaa'anii sadarkaa isaanii hawaasa keessatti ol ka'aa akka ta'e ilaalamu godhee jira. Imalli gama ulaa galaana diimaa fi galoo galaana edan waggoota dhiyoo as daran balaafamaa ta'aa dhufee jira. Jarmiyaan godaantota UN yookaan IOM akka jedhetti bara 2014 qofa keessaa sababa godaansa seeraan alaatiin godaantonni 76,524 dhumanii jiru. Kanneen keessaa 1,098 kan ta'an andaara galaana Yamanitti dhuman jedhe. Tajaajila istaatiksii giddu galeessaa Itoophiyaa bara 2021 keessa qofa lammiileen 51,000 godaantonni waggoota 5 walitti aananiif hanga bara 2021 godaansaaf mana bahanii eessa akka jiran hin beekamu jedhama. Lammiileen Itoophiyaa gara baha giddu galeessaa malees gama kibbaan Afrikaa, kibbaa gama kaabaan ulaa Suudaan, Liibiyaa fi galaana Meediteraaniyaatti gara Awurooppaa ni godaanu jedhe. Akka furmaataatti Itoophiyaan lammiilee isheetiif carraa diinagdee babal'isuu qabdi. Hiree imala hojii karaa seeraatiin biyya godaanamu kanatti godhamus babal'isuu qabdi. Waliigaltee carraa hojii biyyoota kanneen faana Itoophiyaan mallatteessite carraawwan hojii gosa hedduu of keessatti hammachuu qabus ta'uu qaba jedhe gabaasni bal'aan The Conversation dhimma godaansa seeraan ala Itoophiyaa irratti qophaa'e. Gumiin waaqeffannaa Nawree ajjechaa shamarree Tamimaa Nebres balaaleffate. Tamimaa Nebres intala eenyummaa Oromummaa isheetiin boontu Olsoo keessatti bakka tajaajila kunuunsa daa'immanii kennitutti gara jabummaadhaan ajjeefamuu isheetiin gadduu ibse. Tamimaan intala Oromoo ogeettii ilma namaatiif naatoo qabduu fi sabboontuu aadaa fi duudhaa Oromootiin boontu akkasumas miseensa kabajamtuu hawaasa Nawree fi Oromoo turte jedhe gumiin waaqeffannaa Oromoo Nawree. Gumiin waaqeffannaa Oromoo Nawree galtee kanatti hedduu gaddinee boolla ishee bookni haa guutuu maatii fi hiriyoota akkasumas hawaasa Oromootiif jajjabina haa kennu jechuudhaan hawaasaaf ibse. Yeroo gaddaa kanatti waloon dhaabbachuun jabaa fi finxaaliyyii ni balaaleffanna jedhee boordii fi miseensi gumii waaqeffannaa Oromoo biyya Norwee. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabanne isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.